hoggansa kabajamaa ulfaatoodhaa fi gooticha keenya gurraacha mataa faaxuu bareedaa kan simboo qabu kukkullee urgaawaadhaa fi kan ejjennoo tolu kan dhaabbii tolu kabajamoo jaalgolicha dhengee hoggansa waraana bilisummaa Oromootii fi leenjisaa cichaa kutataa ta'uudhaan kan ummanni Oromoo beeku kan lafti teenya lafti hangafa keenya lafti abbaa keenya kan boranticha Oromoodhaa nuuf burqisiiseedha qabsoo Oromootiif gumaacheedha. Yeroon juu maqaa ulfaataadhaa fi kabajamaa ummata Oromootiin gita waraanaatiin mirkansa maqaa hoggansa kana akkasumattis kabajamaa waraana bilisummaa Oromoo kutattoota babbareedduu dargaggoof shamarran ummata Oromoo tan mirgaaf kaayyoo akeekaaf roorroon ummata Oromoo roorroon baaftee bosona keessa qubsiiftee mirga keenya falmuudhaaf lubbuu wareegde bakka jirtanitti nagayni rabbiitii fi kabajaan ummata Oromoo isiniif haa gayu galatoomaa isiniin jenna jechuu keenya. Irra deddeebi'uudhaan waboo galatoomaa isiniin jenna. Akkasumattis wareegamtoota keenya qaqqaalii qayyiroo bilisummaa Oromoo kan wareegamanii fi kan kaayyoo keenyaaf lubbuu wareeganii kufan hanga irrattis kufaa jiran mirga ummata Oromootiif haqa ummata Oromootiif wareeganii jaalalaan lubbuu isaanii kennan jaalawwan gurguddaa abbootii keenyaa fi jaalawwan keenya obboleeyyan keenya babbareedduu dargaggoof shamarran qabrii keessa jiranis nagayni rabbii irratti haa ta'uun jaa. Dhimmi dubbaddu kun dhimma imimmaanii dhiigaati malee dhimma safaaxaatii fi yookaan qoosate miti. Ilma dhiiraa wanni laafeen boochisu jechuu keenya nyaata qoonqootii miti. Yookaan roorroo diinaatii miti. Akkuma kiyya kana tuna boochisa. Akkuma kiyya kana. Akka nama biraatiin akkuma kiyya kana. Yookaan akkuma ilmaan Oromoo kanaan na boochisa. Jaalalamu waan taateef akki kun jaalalamu waan ta'eef. Akka hundoonni nama wadaa jaalala malee gawwummaa miti. Kan dhiiga gartee qaamni isaa osoo booyuu qabritti isinii dabraa jirus nu markitan jechuu kiyya. Ijji ijaa duraan boochi jechuu kiyya. Kan mormi isaa isinii qalamee dhiigni isaa cophaa boollatti isinii darbamus jaalaluma akkayyuu nama gooti jaalalti. Jaalala tanaan duuba warri jaalalan beekni nun taphata jechuu keenya. Nama gartee hiikaa imimmaan hin beekneef hin boo'anii nama hiikaa jaalalaan beekne hin jaalatan. Qabsoon ummata Oromoo ilma Harargeedhaan barbaaddu, ilma Booranaan barbaaddu, ilma Wallaggaan barbaaddu, ilma Shawaan barbaaddu, ilma Arsiin barbaaddu. Qabsoon ummata Oromoo ilma Oromootii fi Oromiyaatti barbaaddi. Yoo akkasni barbaaddi jaame immoo waraanni Wallagga kobaasatti dhaabe, Booranni kobaasatti dhaabe, yookaan Arsiin kobaasatti dhaabe, Harargeen kobaasatti dhaabde hin jirtu, yookaan Shawaan kobaasatti dhaabe hin jiru. Hundi keenya walqixaan dhaabne jechuu keenya. Oromoo fi Oromiyaa irratti dhaabne waraana. Harargeen yoo dhibba baase, Wallagginis dhibba baafeeti, Boorannis dhibba baasee, Arsiinis dhibba baaftee walitti findee gartee Oromummaa keenyarra roorroon manaa nu baasee waliin lolaa jirra jechuu keenya. Dhimmi Wallaggi qoftiin hoogganee yookaan Booranni qoftiin hoogganee yookaan Harargeen yookaan Arsiin qoftiin hooggantuu miti jechuu keenya. Kun dhimma uummata Oromootii fi Oromiyaati. Dhimma kutaati miti. Waraana kan hogganu yookaan jaalmarroodha miti yookaan jaalgollicha miti. Eenyumaa miti. Waraanninis kan jaalmarrooti miti. Kan jaalgollichati miti. Jaalgollichinis waraanni obootis jaalmarroonis kan ummata Oromooti. Kan hogganus ummata Oromooti. Ummanni Oromoo kitti isaan hogganu heeraa fi seera. Ummanni Oromoo ummata kabajamaadha.
qabsoo uummata Oromoo kabajamaati. Qabsaa'onninis namoota gara biraa osoo hin ta'in ilmaan Oromoo kabajamoodha. Heeraa fi seera Oromoon tumatee kalee isaas qabuun kan abbootiin teenya kalee isaas itti wareegamteen hogganamaa jirra jechuu keenya. Kadiirtu qabsoo gana malee yookaan marrootu qabsoo gana malee yookaan golichatu qabsoo gana malee qabsoon uummata Oromoo otoo waraanni Obootii fi wannummaan gartee Oromoof dubbataa kun hundi lafarraa yookaan badute mirgi Oromoo uummata Oromootiin dubbatama waan ta'eef uummata Oromootiin yoo mirgi Oromoo dubbatamuu baate Rabbiin dubbatama. Qabaddu kana. Qabaddu kana. Eenyumtinuu hoggansa kamii miti waboonis yoo lafarraa dhabame. Eenyumtinuu Oromoodhaaf falmu qabsoon kan uummata Oromooti. Uummata Oromootu falmachaa jira jechuu keenya. Eenyumtinuu qabsoo uummata Oromoo irratti waboonis gargaarsa uummata Oromooti. Dhaabni kamuu hogganaan siyaasaa kamuu gargaarsa uummata Oromooti. Haqa uummata Oromootti uummata Oromoo gargaaruudhaaf seene malee qabsoon uummata Oromoo osoo waraanni tokkollee hin jirres uummanni Oromoo gaggeeffachaatuma jira ni gaggeeffataas jechuu keenya. Dhaggeeffadhu kan. Mirgi uummata Oromoo mirga uummata Oromooti. Qabsoo siyaasaatii miti kan godhamaa jiru. Qabsoo mirga uummata Oromooti. Waraanaanis ta'e waraanaan malees ta'e mirgi uummata Oromoo mirga uummata Oromootiin falmatama. Mirgi uummata Oromoo uummata Oromootiin falmatama. Dhugaan jirti isii kana. Marroon qabsoo ganu galuchi gari qabsoo ganu Kadir qabsoo ganu kan biraa qabsoo ganu Jowaar qabsoo ganu ummanni qabsoon uummata Oromoo tan ganamtu yookaan tan dhaabbattu miti. Ummanni Oromoo jiraatan qabsoon uummata Oromootis hanga mirgi ummanni Oromoo argamutti hanga dhugaan uummata Oromoo ifa baaftutti kan ilmaan Oromootiin falmatamuudha jechuu keenya. Oromoon uummata of danda'aadha. Abbaan barbaade qabsoo Oromoo dhiisee keessaa ba'uu danda'a. Yoon kan inni hin dadhabee jiru ta'e abbaan barbaade immoo qabsaa'oo mirga isaati. Eenyumtinuu eenyu kan gurguree kutaan tokko kan gurguree miti. Qabsoon kun ilmaan Oromoo kan kiristaanaa qabdi, ilmaan Oromoo kan musliimaa qabdi, ilmaan Oromoo kan waaqeffataa qabdi, kan pirootestaantii qabdi. Hundi keenya Oromoo fi Oromiyaa irratti walii gallee mirga uummata Oromoo irratti walii galleeti. Uummata Oromooti hojii dhaabbanne jenneeti. Haqa uummata Oromoo irratti uummata Oromooti hojii dhaabbanne jenneeti. Dhugaan jiru kana. Uummanni kun haadha abbaa keenya waan ta'aniif haadha abbaa keenya yeroo rifamuu waan hin jaalanneef hin barbaanneef somba yoo dhaban onnee yoo dhaban somban namatu ta'a waan ta'eef xiqqaattees guddattees saba keenyaa wajjin ni dhukaafne enneeti bosona seenne. Wanni biraa tokkollee ni jiru. Wanni marroo galchu ana Kadiris ni galcha jechuu kayya. Wanni nan galchine marroo galchuu hin danda'u. Jalgolichi galchuu hin danda'u. Hundi keenya wal qixxatti qabne jechuu keenya. Dhaggeeffadhaa. Hundi keenya garee garee hojii mataa keenyaatti qabna. Qabsoon kun hundi keenya dhiigatti tufaa jira. Akkuma argitan kana jechuu keenya. Kanarratti arrabni nurratti bu'a. Kan hubituus as keessa jira. Kan hundaldaluu barbaadu qabsoo Oromoo tana kuffisuudhaaf. Kaayyoo uummata Oromoo jechuun adda waboo jechuun marroo jechuudha miti. Yookaan Kadir jechuudha miti. Waboo jechuun waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo jechuudha. Kun kan jaarraa abbaa gadaatiin jalqabame kanarraa nu ilmaan isaatiin itti fufee jirudha. Kan Loggisa Gugiitiin jalqabame kan Taaddasaa Birruutiin jalqabame kan Nadhii Gammadaatiin jalqabame arraas nu ilmaan isaanii itti fufnee jirra jechuu keenya. Hamma argannee sitti argannee irraa milkooyinee jirra kana booddaas waan biraatti sitti argannee jechuu keenya. Maallaqa argachuuf waa takka argachuuf miti. Mirga keenyaaf eenyumtinuu mirga ofiitiif waan falmataniif dhugaan jiru isii kana. Dhugaan jiru isii kana. Jalgolichi dengee waan itti dhagayamu hoggansi ibsa kenne malee ibsa wanni kenneef uummata Oromootiif ibsa kenne.
dirqama isaatti dhugaa isaati. Dhugaa isaati. Anis ibsa kennachuu hin danda'a. Kana jechuun qabsoon Oromoo kuftee jechuudha miti yookaan facaan jechuudha miti. Kana gartee ololtuun fuutee meeshaa daldalaa gootee yeroo gartee uummanni Oromoo cimee ja'ame. Yeroo qabsoon Oromoo cimtee gartee diina naasiftee addunyaa sodaachiftee addunyaan dhageessee jaartee eegaa wanti dhumte booda arraan tanarra dhaabbatanii waan kana gadi baasan. Dheengadda jaalmilkeessaa isaan keessaa baafnee mitiire OMN tu baase. Attention uummata Oromoo OMN irratti deebinaan akka miidiyaattis duraanuu rabbiin gartee walirratti rabbi isaan kaa'ee miree walima isaanuudha. Opportunity kalee isaan dubbadhe dhukkuba opportunityidha. Beekumsa dhaggeeffatan duraan isinii hime. Beekumsa dhaggeeffatan. Beekumsa dhaggeeffatan. Waa'ee qabsoodhaan beekan. Hanga isaan gartee beekumsa faranjii baratan nuti qabsoo Oromootii fi mirga uummata Oromoo barachaa turre bosona keessa yaane. Nuyi ka qabso isaan gartee barumsa faranjii beekan. Keenyas barumsa Oromoo qaraane warri barumsa Oromoo qara'in Oromoo hogganuu fi Oromoo tarsiimeessu qabsoo Oromoon beeku. Faranjii tarsiimeessuu danda'a, Araba tarsiimeessuu danda'a. Yookaan Amaara tarsiimeessuu danda'a. Qabsoo Itoophiyaa baratee mi Oromoo Itoophiyaa baratanamu waan barate dalaga waan ta'eef. Wanni qabsoo inuuf siyaasaadhaaf miti. Aangoo siyaasaatiif miti. Yookaan golicha keenya kan aangoorra wal mormuuf miti. Mirgaaf roorroo manaa nu baase waan ta'eef. Roorroo keenya manaa nu baase waan ta'eef. Hundi keenya roorrifamaa. Booraniinis du'eeti lafaa kee. Wallagginis du'ee lafaa kee. Harargeenis duutee lafaa kaati. Guutuun keenya nu fixanii lafaa kaane jechuu keenya. Hundi kan kee. Hidhatti nu guraniiti jechuu keenya namummaa nu dorganiiti. Nu hiyyeessa nu godhaniiti. Hundi kan kee qoloo gurguraa jirta jechuu kiyya. Hundi kan kee kuno Suudii keessatti maal akka fakkaatu guutuun Oromoo keetiif laali. Sun iskiriina kan kee bareedaadha waan ta'eef. Deemiti qabrii Hacaaluu kan laali feestaalaa hojjoggaa darban. Deemiti uummata Harargeedhaa kan miliyoona tokko tuqa lafatti kan facaasan laali. Deemi Baalee Arsiidhaan kan laali. Joorfan bakka jiran laali. Joorfan bakka jiran laali. Warra Oromoo ni qabneetu. Laali deemiti. Hoggansa shanee waan jiruuf amma shaneedhaa miti kan qabsoo hoogganaa jiru. Shaneedha jaan taa'ee danda'uufaan. Taa'ee danda'uufaan shaneedha jaan. No shaneedha miti kan hoggansa woboodha kun. Kun woboodha. Hoggansi shaneedhaa kan karaa nagayaatiin biyyatti galchanidha. Jaal Daawwit Ibsaa fa'aa, Jaal Araarsoo Biqilaa fa'aa, Toleeraa Adabaa fa'aa, Jaalaa Tomsaa fa'aadha. Hoggansa shaneeti isaan. Galanii jiran hoggansi shaneedhaatii fi waraanni garaagarummaa guddaadha qaba. Amma qabsoo waraanaa fi waraanaan hoogganamti malee hoggansa tokkoon hoogganamaan jirtu waraanni kan uummata Oromooti. Waraana gartee shaneedhaa wajjin galee fuudhanii galchanii ajjeesanii jiran. Hoggantoota kaanis hidhanii jiru. Dhugaan jiru isa kanadha. Dhugaan jiru isa kana. Hoggantoonni kalee isaatis kana kan abbootiin meeqa warri dhiinni meeqa irra jiru Jaalleencoonis ta'e Jaal Araarsoos ta'e dirree irratti gad naqanii uummata Oromoo gad naqanii dhiiga ilmaan Oromoo meeqa gad naqanii deemanii diinatti kennanii diinaa wajjin keeka muran jechuu keenya. Kana hunda sabbarreetti usnee jechuu keenya. Dhaggeeffadhaa. Osoo Jawaar faadhiidhaa jiranii kun qabsoorra osoo jiranii isaan deemanii osoo Jawaar sanii fudhaqanii Araarsoos galgalaa sanis warrummaan galan hundi Jaal Daawwitis ta'e obbo Maraanas yoo ta'e eenyumtinuu kan kee yoo ta'e osoo tokkummatti uummanni Oromoo isin kadhatuuti isin dadhabee hunduma kan keessan isin dadhabee warri gartee qabsoo Oromoo irratti ciccimanii dhaagalee isin immoo mana sireerra galtan jechuu keenya uummata Oromoo tokko ta'uudhaan dhabuudhaan qabsoo waraana meeqa woboo hunda nuti woboodha waan taaneef nuti woboon waan takkaaf gaafatamoodha miti. Dhaggeeffadhaa. Nuti hoggansa miti. Nuti qabsaa'ota mirgaati. Nuti hoggansa siyaasaati miti. Nuti qabsaa'ota siyaasaatis miti. Dhaggeeffadhu. 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 Dhaggeeffadhaa uummata Oromoo. Kabajamaa uummata Oromoo hoggaan isin jedha dhaggeeffadhaa. Akka malee dhaggeeffadhaa. Qabsoorraaf gartee halkanii guyyaa gartee asirraa gartee cilee ta'utti jirra malee jireenya keenyaa meeqan jiraanne gartee eenyumtu nu gurguruu danda'a. Eenyumtu anka diiris maallaqa guddaa naa baasa. Yoo kan hin gurgurtee anis citee hedduun na harka jira waan ta'eef. Waraana na harka jira waan ta'eef. Yoo gosa akkasitti kaayanu ta'e jechuu keenya. Eenyumti kan keenya gurgurteen teessoo jechuu keenya nuti sibidda qabna waan ta'eef dhukka sirraa kaafna. Sikoo eenyumtinuu hundi keenya walqixxummaa walitti dhufne jechuu keenya.
eenyumtu eenyu gurguruu danda'u jechuu keenya barcuma keenya irratti hundi keenya mootiidha waan taaneef lubbuu jechuu keenya kan wareegaa jiru dubbii nama dhuunfaati miti otuma ta'eewu hoggansa jidduutti yoo rakkoon kan uumamu ta'e hoggansa lafa keenya qabsootti fufna nuti waraanni kabiraa keenya qabsoon uummata Oromoo tan dhaabbattuu miti jechuu keenya abbaan barbaade dhiisee dhaabbachuu danda'a marroon dhaabbachuu danda'a golichi dhaabbachuu danda'a hoggansa goboo fi jalgolichas kan hogganu waraana woboodhaati waraanatu hoggana hoggansa isa kakaa'e waraana walitti uummata Oromooti gaditti waraanatu hoggana hoggansi kana keessatti qabsoo kana keessatti hoggansi diinatti isillaadha yoo kan jee diinaan bitamu ta'e adda isaa dhoowwine lafa isa keenya kana cimsinee hubachiifne eenyumaa kan sodaannu miti kadiiris yoo ta'e adda isaa dhaawama kun kaayyoodha kaayyoo uummata Oromoo balleessee waraana kumaantama tokkichaan balleessurra yoo diinatti bitame rakkoo irratti arginaan ejjennoo itti fudhanne jechuu keenya dhugaan jiru isa kana ummanni Oromoo badurre xannacha balleessina waan ta'eef waan tokko hin dhufu jechuu keenya kana miti dubbiin kana miti qabxiin jalgolichi yaada isaaniitti dabarsan yaada isaanii ololaaf dhiyeessuun tasa dubbii tasa dhufteedha miidiyaa gubbaa maaliif akka dhufteedha miidiyaan qabsoo Oromoo kaleessan opportunity jee OMN nuti jaalmil keessaa namni konkurator balaale sani gartee aha milkeessaadhaan waan isin dadhabsiisanii siyaasaa biltsiginnaadhaa tuqaniif waan isin duraan eeggatta jaalmil keessaadhaan dhaawameef asiin immoo golichaan gartee siyaasaa isaanii dhoyine jechuudhaaf tumsa ta'uudhaan fide jechuu keenya keelloon kanaaf malee wanni biraa tokko illee hin jiru kana uummata Oromootiif cimsitee hubachiifta eeggatta OMN irratti waa'ee biyyi irratti waa'ee kan keessanii dubbadhe jechuu keenya cimsitee uummata Oromootiif ibsite jechuu kiyya uummata Oromootiif in ibsu yoo kan jettu taate tasan dandeessu ni hoogganamtaa mi seeraa seeraa fi laal keelloo jechuun uummata Oromoo jechuudha miti dhageessa OMN jechuun uummata Oromoo jechuudha miti uummata Oromoo kan durgoorraa gurrattutti kan qabsoodeette dhuftee miidiyaa banattee miti miidiyaa kanaan hoggaa gartee carraa kan kee Oromoodhaan carraadhaan hoggaa guddifattan siyaasaa gartee miidiyaa guddifatanii san miidiyaan kun waan dhiibbaa geessisuu danda'uuf maallaqa hanganatti kan dhiibbaa isin irratti hin geessisne maallaqa hangana biltsiginnaa naa kafala mariyyoo naa kafala jettanii akka daleeytan ayinaa'u piroojeektii tokko bakka online business jedhama akka faranjitti daldalli kun online business jedhama kanuma dukkaana hin qabne kana dhaggeeffadhaa dukkaana hin qabu namni amma Amazon kun guddaa addunyaa kanaatti online businessa Oromoolee waan kana baruu qaba online business jechuun maal jechuudha Facebook makiyya kanaaniin Facebook makadir jiru kanaaniin uffata garagaraa uffata aadaa maal godhee post godhee lakkoofsa kanaan naa bilbilaadhaa jaa uffata kana bakka jirtanitti isiniif hin dhiyeessaa gatiin isaan gana jeetan jechuun gubba barreessa ol seentanitti gartee gatii san kaardiidhaan kafaltanii maallaqa an postaadhaan isiniif erga bakka jirtanitti DHL isinii dhufa jechuu keenya dukkaana qabaadhe dukkaana biraarraa yoo qarshii 10 itti bite isinitti qarshii 50 ittiin gurgure jechuu keenya waliigallee miti isa akka kanaati kanuma gartee hojii onlaayinaa kana miidiyaadha jaanii waan garagaraa istaayila garagaraatiin Oromoo irratti gartee gulukoos dhaabanii jiran illa anaa fi oboo waraana malee na dhaggeeffadhu kun hundi uummata Oromoo oboo sitti hin fakkaatin Oromoo balleessinaadha ijjatee nyameeqa balleessanii miti amma oboo tanaatu ija isaan guba gartee dhugaan ilmaan Oromoo bakka tana jirtee miti oboo barboo marroo miti kadhaabe oboo bar marroo miti takka jaaldaawwiti ibsaatii mi barboo kadhaabe yookaan bar leencoo lataatii yookaan galaasaa jilbooti miti yookaan kadiir bartootii mi kadhaabe oboo bar namaa miti kadhaabe oboo barboo uummata Oromoo dhaabe barboo dhiigaa fi lafa ilmaan Oromooti barboo waraanni kaayyoodhaa dhaabate booyi kaayyoodhaa
kaayyo da bar wanu manne Oromoo da male bar wannan kun bar kaayyo da male da ba siyasati miti sila da ba siyasati turre funyaani ni sado ina miti kun bo kaayyo da bar ummata Oromoo da be bar kana kun bar bo digal man Oromoo ti bar wannan ni to ko wan marron safatun yo kam wan koluchi safatun wan kadir safatun miti enyum tinu wan taka daldawi safatun wan enyum tinu safatun miti wan kellon safatun miti kun ummata Oromoo ti safatu echuda no kotu dira tatu dubat kot barcuma karte hunde bare dalati kun kamata ke shekati hunda ke tirre toggan sa kun dabal moti garati enyum tigakke enyum ka ke tirre kun barcuma jarra bagatati kun kala ko sogit kun ta dasa biroti barcuma motoro mo kabaje mada kun kana chu kana miti ndak waya kadiri miti ma kana kun kabaje mada wantef kana sera ferri kun motoro mo wantef igal man oromo wantef kadiri miti kabaje man kana hundi ke ala ba kana yiri jala yirta chubi hundi ke enyum te kanke ogasa kaptei ogasa wabotay misen so wabotay enyum te kanke tai tira ge fatu umataro borre ta sawaji rechu ke media kam inu bisallan woni di media kam inu bisallan nef kanafi media kam o emelis na bilbila keloris na bilbila mari shabos na bilbila tokot ke ebsa kanu asgu bayin ka bawantef umataro mo ko fatin media kan kotin ka wanti da ko kay sanjire ka woni tok kay sanjire kolkollo kanina numa fi yom badi balle sa numa fi an tigafatamnu kan enyum turu tigafatam gazeta isatu kadir do gorsi sanjan kanin ifit qofa qacelfama oo fuudha kun ofitti amantuma barame kanas gubba jire jechuudha eeganas fidiya singe boda narkachi deebisu barbaada waraana kana jechuudha waraana kana ilmaan Oromooti booyeeti barame yense iyyo son iyyuuti kanarra ilmaan Oromoo hundi dhagaanitti dhufan ana kadir oguda ka ilmoti jan oguda ka malin ummata Oromoo kana to somboy oson wataju warana kana waame ka khaysa bamne ilman Oromoo kan kale son tajalis dubbin tun galtefi warana jalati deebi'an jechuu keenya hoggaa kun ta'u Oromoo no gawal jarrate kee diina sarratti chite jeebatu waan akkana fidan jechuu keenya na shaneda bitu kun warana wabooti hoggansa shaneda intaneef ummata Oromootiif nurraa jiramanii abbootiin jaanii jaaldaawwit fattis dubbachaa turan Oromoon as miidiyaa kana gubbaa dubbachaan turre nuti oborraa miti hoggansaa jijjiiramu jenne ijoollee san waraana san dho'isisu deemtan kaa dagalee wayyaanee godhachuudhaan har'a sababa harkattanii wayyaanee jechuudhaan wayyaaneen eenyu hojii kan jaaramtee miti nuti waboodha Oromootu nu jaare malee wayyaanee miti kan nu jaare Oromiyaadhaaf lolloo Oromiyaa keessa jirre jechuu keenya Tigraay keessa hin jirru Tigraay isaatiif lollata jechuu keenya garuu isaanis mirga isaaniif lollatan nutis mirga Oromooti jechuu keenya eenyumtu eenyutti hirkataadhaa miti jechuu keenya yoo isaan nutti hirkatan malee nuti eenyumtu hirkataadhaa miti Amaaratti hirkataan taane Tigreettis hirkataadhaa miti Oromoof danda'oodha jechuu keenya dhumna lafa tanarraa dhumna malee kun ejjenna waraanaatti kan isin jiru laal Jalgolichi dhugaadha kan isaan dabarfatan ummata Oromooti diinatti hin dabarfanne online business waan dalagamuuf hin qabu jechuu keenya yookaan wal mormaa miidiyaa OMN wajjin deengata sallaale namni xiyyeeffannaa OMN irra deebisee miti amma golichaan hin gartee xiyyeeffannaa kun hundi carraa Oromoo irratti ilaallachuu jechuu keenya online business Oromoo irratti dalagu ni dhaabdan jechuu kiyya cimseetinis nu bachiisa tasa yoo dhugaa fi dhugaan dhuftan malee hangaan bakka tanarra jirutti naatu lafa tanarraa dhabama malee
ummata oromoo irra goree dhukkee isin irraa kaasu abadan. At eenyumti miidiyaan nan bitu dhaabniinis nan bitu kamtuu nan bitu eenyumtinuu nan bitu ummata oromootu na bita waan ta'eef eenyuma kan kee irraan godhu ummata oromoo irraan goree mirga oromoo sitti hima jechuu kiyya hunda kan keetti ittiin hima jechuu kiyya mirga ummata oromoo oromummaa ummanni oromoo mootii irratti waliif gallaa seera oromootiin bullaa ummata oromootiin hoogganamna irratti waliif gallaa yes waliif gallaa ummata oromootiin hin hoogganamnu irratti waliif hin gallu irratti hundi keenya kutaadhaan facaana wal dhooyina diinattis wal gurguranne jechuu keenya kana shakkiin qabaatin. Ati diinan na gurgurtee antaa'ee siif hin qabsaa'u si bilisoomsuudhaaf si gurgureetiin dachaa godheetiin si gurgura 50 na gurgurtaa 25 si gurgura dhugaan jiru isa kana yookaan kutaa kiyya ibiddaaf kannitee yookaan ijoollee biyyatiyyaa ibiddaa kannitee ati ijoollee biyyateetiin barsiiftu jechuu kiyya qabsoon nuuf dantaadha funyaaniin na dhooyta funyaaniin sidheetiin diina jala ta'a jechuu kiyya gabroomne jiraanna dhugaan jiru isa kana eenyumta kan kee qabsoorraa caata malee uummanni oromoo hin harca'u jechuu keenya tokkummaan uummata oromootis hin harca'u jechuu keenya qabsoon hoggansa barbaadde ni filatti eega hoggansi jaaldaawwitfaan isinurraa kaanii uummanni oromoo as gubbaa itti iyyee guutuun addunyaatti iyye booda jaalmarroo fidee jechuu keenya hoggansi sun hundi galee qabsoon abbootiin kaleessa wal nyaatti jaaldaawwitis ta'e araarsoos ta'e kaanis ta'e jaallencoos ta'e hunda sii qeeroon if keessaa baaftee qabsoon qeeroo fi qeeroodhaan hogganamaa jirti jechuu keenya dhugaan jiru isa kana barcumni boorantichaa kabajamaadha barcumni hoggansa zoonii kibbaa kabajamaadha zoonii bahaa kabajamaadha zoonii lixaa kabajamaadha isin kibbinis kabajamaadha hundi isaanii barcuma isaanii irratti kabajamaadha hoggansi hundi barcuma isaa irratti mootii dhaggeeffadhu eenyumti nummaas hoggansi kun seera oromoo jala jira ummata oromoo jechuun kun waan wabootirraas guddaadha waan hundarra guddaadha oromummaa jechuun ummata oromoo jechuun eenyummaa namaati dhaaba siyaasati miti maanninnet eenyummaadha dhaggeeffadhu namni kabajaa ummata oromoo hin beekne ilmaan oromoo xiqqaa irraa hanga guddatti hin beekne xiqqaa ilmaan oromoo irraa hanga guddatti qabsoon tun qabsaawaa ta'uu waan ta'aniif hundi ni galchiti hundi isaa roorrifamaadha mirga isaatiif falmata jechuu keenya takka Jawaar qabsaawaa ta'e ati wanni teessisuuf hin jirtu jechuu keenya hundi keenya waliin qabsaawaadha hundi keenya waliin qabsaawaadha hundi keenya takka jaalgolicha qofa miti takka jaalmarroo qofa miti hoggansi jimmarraa hoggansatti jira harargeerraa hoggansa jira guutu baalerraa hoggansa jira arsiirraa hoggansa jira gujiirraa hoggansa jira kibbarraa hoggansa jira waraanatu jira shawarraa hoggansa jira salaaleerraa hoggansa jira kun mootummaadha malee durriyyee ganda keessaati miti kun mootummaa oromooti kan mootummaa oromootiin tiiksinuudha kun waraanni kan mootummaa namaatiin tiiksinu osoo hin taane mootummaa ummata oromoon ummata ta'uusaa waraana waan qabuuf kaleessaas qawweedhaan loonsaa eeggachaa ture biyyasaa eeggachaa ture oromoon uumamaan qawwee qaba qawween osoo uumaman dura gaachanaa fi eeboo qaba addaas waraana kana waraanni ummanni oromoo qabuudha kun oromoon bilisoom takkaa kun waraana ummata oromooti eenyumtiin waraana qaba waan ta'eef waboo waraana ummata oromooti ilmaan oromooti waan ta'eef akkasitti beeki kunoo akkanaaf akkana waan godhuu dandeessu miti kun waraana ummata oromooti maallaqa isaatiin jaarrate qabeenya isaatiin jaarrate dhiiga ilmaan isaatiin jaarrate jechuu keenya waan namni marroon olii gattabatuun waan kadiir olii gattabatuun waan golicha olii gattabatuun kan biraa olii gattabatuun miti jechuu keenya goliif gallaa hoggansi oboo hundi kabaja qaba jechuu keenya dhugaa isinii mutti jirre jechuu keenya as keessatti siyaasa kaleessan osoo waan kana gad hin dhiisin dura opportunity dhukkuba opportunity jeeqaa'e haasawni kiyya ummata oromoo waan qabuuf haasawni kana caala hin jiru hoggana fedhe haasawni kana caala hin jiru dhugaan kana caala hin jiru ilmi namaa akkanatti haasawuu baruu qaba
Yoo kanatti haasofne qofa Oromoo furmaata. Kun haasoo ilma Oromootiif Oromiyaati. Dhugaan jirti. Yoo warra haasoo beektuu fi dhugatti kan amantan ta'e jechuudha. Yoo rakkoo gandummaa qabaatan Harargee dhalatee yoo kana dura dhaabbatu taate seefisitti luqqaase jechuudha. Waraanaan hin sidhawa jechuudha. Yoo ilaalcha akkasii kan qabaattu ta'e na dhukkee sirraa kaasee jechuudha. Dhukkee sirraa kaafne jechuudha. Akkasittis jechuudha. Qabsoon isin galchitee nun galchine hin jiru waan ta'eef. Kan isin sagalee keessan dhagahame hooggansa Harargeedhaa sagalee hin dhagahamneef hin jiru waan ta'eef. Yoo kana haasoo ta'e jechuudha. Oromummaan nu hundaaf wal qixa. Harargeenis nu hundaaf wal qixa. Wallagga nu hundaaf wal qixa. Nu hundaaf wallagga keenya. Booranis nu hundaaf Boorana. Arsiin nu hundaaf malee kan nama dhuunfaati miti. Kan hunda keenyaati. Harargeen kan hunda keenyaati. Wallaggi kan hunda keenyaati. Kanatti amanne jechuudha. Kiristaanumaanis kan hunda keenyaati. Musliimummaan kan hunda keenyaati. Oromummaan kan hunda keenyaati. Waan haadha abbaa keenya irratti hunda keenya nu galchee jechuudha. Wanni walitti dubbannuuf isa obboleeyyummaadha malee jibba miti jechuudha. Insekireetiin haasawutti jira haasa'u kana. Warra galuufiif. Oromoo fi Oromiyaa irratti siyaasaa fi miti kan waraanni ijaarameef. Oromoo fi Oromiyaa mirga uummata Oromootiif. Kan waraana siyaasaati miti. Waraanni siyaasaa kan biyya namaa diiguudha. Qabsoon uummata Oromoo kalee isaan dubbadde siyaasaadha miti. Jaalgolichi ibsa dabarfatan. Qabsoon ammas humna barateen deemti. Humna barateen deema. Humna haaraan deema. Eega marroon dhufee booda hoggansi shanee nurraa bu'uu jee marroon dhufee uummanni Oromoo uummata Oromoo simate. Kan muude marroo baas jaalgolicha faadha. Hunduma isaanii walii galee muude. Muudama biraa kan qaban hin qaban. Muudamni isaanii muudama du'aati. Marroonis fanjiira dhaabbatee jira golichinis diinaa afaan dhaabbatee jira muudamni jiru. Eenyumti nu aangoo qabu waraana. Hogganaan taa'ee barcumarraa nyaataa jiru hin jiru hundinuu ibidda dura dhaabbatee jira jechuudha. Aangoo walirraa fuudhanii fi mootummaa walirraa fuudhan takka illee hin jirtu. Namni ibidda dura dhaabbatu namni roorroon gartee bosona keessa jiru aangoo maal qaba? Maal qaba? Hoggansi yookaan marroon nan dadhabee yoo kan jawte mirga isaati. Deemee diinatti isa harka kannuu mirga isaati. Qabsoon Oromoo garuu qabsoo Oromooti. Kadiir qabsoo gane jechuun yookaan qabsoo dhiisee jechuun qabsoon Oromoo dhaabbattee jechuudha miti. Oromoon kadiir dhibba qaba waan ta'eef. Oromoon marroo dhibba qaba waan ta'eef. Golicha dhibba qaba waan ta'eef. Otoo qabsoon silaa gartee kan hoggansaan dhaabbatu taate abbaa oboo biqilchee jaaljarraa abbaa gadaatiin gaafa isaa wareegaman elama gultuu gafaan gaafa wareegaman gaafas dhaabbata ture. Gaafa warri gartee dhufee jaarrafattis duulee bobottis duulee as jidduutti alfeelloo fi abaa'oo jechuudhaan amantii jidduu kaayuudhaan Oromoo mataanii wal jidduutti ilmaan Oromoodhaa bakka lamatti qooduudhaaf kan alfeelloo janii waraana Islaamaatii fi waraana Oromoodhaa janii wallaahi onneetii jannatu qabee kan bakka kanatti ana. Kaleessa waan godhan san eenyu? Diinan TPLF. Ijoollee dalagan warrummaan Itoophiyaa kanarratti ijaaraman Oromoo ta'anii warra Itoophiyummaa tanaaf Oromoo gurguruu barbaadan ilmaan abbaa lafaa ilmaan baarambaraas akkuma abbootii isaanii arraas jechuudha. Mirga uummata Oromoo awwaaluudhaaf kunuutti duulamee mirga uummanni Oromoo dabalaa Oromoon dammaqaa dhufe malee takkaa Oromoon gacciisee rafee eenyumaaf hogganni fedhe otoo qabsoo Oromoo kan kuffisu ta'e abbaa keenya illee colataatiif kuffisa. Osoo qabsoo Oromoo kuffisutee jalgalaa isaa jilboo kuffisa. Osoo qabsoo Oromoo kan badu ta'e jaalladhii keenya gaafa balleessanii bada ture. Wallaahi qabsoo jaalladhii kan waboon nadhiidhaan jiraatti dhabe. Jaalladhii gammadaatiin jiraatti dhabe waan ta'eef jarraa bagadaa awwaalchatti dhabe waan ta'eef shanyiitti nu duugame waan ta'eef namatu bada malee qabsoon kun kan baduu miti jechuudha. Kayyoon kun kan baduu miti eenyumti nu kan ololaan baduu miti. Waan dhiigaa fi lafeen kan dhaabbate eenyumti nu balleessuu danda'u. Kana cimseetii si hubachiisu uummata Oromoo dhaggeeffadhu. Kaatee yoo na gurgurte taa'ee isin eegu waan ta'eef
nuti yeroo tanatti qabsoon akka fuula dura sossa'uudha. Isa kana jaalgolichi abbaa qabsooti. Gootaan akkana jee isin ibsuu danda'u miti. Akka malee isaan jaaladha isaan kabaja. Hunda isaanii barcuma kabajamaan hoggansa kabajamaan ibsa kennee jira. Eenyutti uummata Oromootti. Uummanni Oromoo uummataa mire uummata isatti himate kaa. Takka miidiyaa dhaabarra miidiyaa gartee namaarra dhaqee ni manne. Yookaan miidiyaa Itoophiyaatti hin dhufne yookaan OBN hin dhufne. Dhufee jira. Uummata Oromootti himate jechuudha keenya. Yoo keelloon uummata Oromootti akka himatuuf dhiyeessitu tokko. Mirga isaa dubbachuu eenyutu mirga qaba. Jaalgolichaan hin dubbatin jechuun eenyumaaf hin ayyamu. Eenyumti nus hin jiru. Marroo fi jaalgolicha jidduu lolloo jiru noo hin jiru. Eenyuma hoggansa kam jidduu lolli jiru. Kun kaayyoodha malee waan marroon qabuu miti. Waan waliigalaati. Hundi keenya. Hundi keenyaati isaanis marroo qofa miti hunda keenya waliin qabsaa'udha obboleeyyan kiyyaa. Teessee Jawaar irratti qabsoo eeguu dhiisi. Yookaan marroo irra qabsoo eeguu dhiisi hunda keenya waliin qabsaa'udha obboleessa kiyya. Atis teessee tuwasi koomentii godhuu kana isheen godhuun qabsoodha waan ta'eef. Qabsoo caala waan ta'eef erga dabarsuu jirta waan ta'eef. Uummanni akka dubbii daddafee sammuu isaa gartee amilee isaa cabtee duubatti hin deebine Oromoo tana dhahuuf saayikooloojii dhahuudhaaf ajandaa baasan ajandaa milkeessaa deengaddaa milkeessaa bilisiginnaa keessaas fuune sani ammaas hin deebisee san godhaa jira jechuudha kiyya. Golicha jaanii ammaas qabsoo Oromoo keessaa kana fidan. Innoo sanii miti obboleeyya kiyya. Jaalgolichaa wajjin akka malee halkanii guyyaa wajjin tatteenya. Waraana kana sa'aatii daga firuu jira. Mirga isaati. Hai. An mirga kiyya lafaa keenis numan dubbaddu. Dhufee amantii kiyyaas numan dubbaddu. Hin dubbadda. Hai. Duuba qabsoo keessaa bee jechuudha. Jawaar fattis numan dubbaddu. OMN tis numan dubbaddu ammas keellatu jibbuudha kun. Na akkasii miti. Na akkasii miti. Mirgaan qaba waan ta'eef. Akkinitti mirga qabus qabsoo dajeenu hojii seennetti jirra jechuudha kiyya kaa. Yoo nan keessa hin jiraanne qabsoo waan taatu qabdu kaa. Hayyaa. Anis sabaan na dhiyeessee mi? Hayi. Isuma kana kaa. Hayi. Hayi. Akkuma akkuma bakka laggasaa hojii marroon jiru akkuma gartee bakka nadhiidhaa Jawaar jiru bakka jaarraa abbaa gadaatis naa jira waan ta'eef. Hayi. Na duubaa sun na jira waan ta'eef uummata jira waan ta'eef. Akkasumatti bakka jaatanii alii jaalgolichatti jira waan ta'eef. Gammachuu jira waan ta'eef. Yeroo Oromoon hunda godhatee lafaa utaalee mirguma Oromoo kana siyaasaan dha'uudhaaf warri siyaasaa diina uummata Oromooti kalee isaan isinii hime qabsaa'ota mirgaa malee. Qabsoon uummata Oromoo qabsoo siyaasaatii miti. Dhaggeeffadhaa. Qabsoon uummata Oromoo Oromiyaa saamame. Oromummaadha biyya isaa irratti mulqame. Biyya isaa irratti gibira gabaraa jiraata. Warqeen kan isaatii miti. Warqee isaatirraa nyaatu Oromooni. Bishaan isaatirraa nyaatu. Hai. Qamadii isaatirraa isaa miti kan nyaachaa jiru. Uummanni Oromoo tana hunda dhabee gartee mirga tokkochi keessatti dhorkitee Itoophiyaan biyya isaa saamuudhaaf siyaasarra hojjechaa jiranii. Uummanni Oromoo mirga falmachaa jira jechuu keenya. Mirga uummata Oromoo siyaasaadhaan eenyumtinuu nan dhaamsa yoo kan juute ifiif dhaama malee tokkollee si dhaamsina malee abadan dhaggeeffadha. Mirga Oromoo dura hoggansi gartee waraanaan gurguree akka lichoo bukuraatiin godhe yoo kan jaute dursinee si dhoyine jechuu keenya. Uummata Oromoo irratti si hima. Ejjennaan kunoo uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin dhaawama. Kaayyoo dhaawa. Kaayyoo dhaawa. Itti walii gallee jechuu keenya. Mirga keenya. Diina waraana dhoysisuurra daddafnee ati maallaqa dhuunfaa keetii argattee hayi. Eenyumaa ta'e Kadiiris ta'e Marroos ta'e waraana sanii dhahee wanta yoo diinaa jirutti garagalee waardiyaa gartee ajaja waraanni itti kennu ala yoo kasa sootee daddafnee adda isaa dhoyne lafaan isa dhoyne kaa. Haadha raawu. Maal haasoyitaa? Maal haasoyitaa? Maal haasoyitaa?
kan gartee ati tokko suuraan gad dhiiftee kan suuraan gad dhiiftee tokko qaqqabduu miti hundi keenya wal qixa. Hundi keenya wal qixa dhiira hundi keenya wal qixa leenca hundi keenya wal qixa goota. Hundi keenya nu golchee jechuu keenya. Waa'ee kanaatti miti kan haasawamaa jiru. Hai. Uummata Oromooti kan kana oofu. Hai. Waraana uummata Oromootii fi kaayyoo uummata Oromoo dura dhaabbadheennaan ejjennaan seeraa fi heera olaantummaan seeraa fi heera uummata Oromoo hoogganaa kamirrattuu miseensa kamirrattuu kan gaggeeffamudha. Kana qabsoo Oromoo qofa osoo hin ta'in akkuma bilisiginnaanis Ameerikaanis Ingiliziis warra gartee qabsoo isaaniitti xannachatee yookaan iccitii dhaabaa gurguru iccitii kaayyoo uummata Oromoo gurguru kaayyoo biyya takkaa gurguru ejjennoo itti fudhata jechuudha olaantummaan. Isa kana. Isa kana. Taayyeen faana isaa fidaniiti iccitiisan otoo keelloon gadi lakkisin dura kan gabaasan daballoonni isaanii Facebook irratti post godhan jaalgolichi iccitii baasuudhaaf deema keelloodhaan jedhanii eessaa fidaniiti. Eessaa fidaniiti dura isaantu gabaase. Eessaa fidaniiti. Eessaa fidaniiti. Ibsa kanarratti hoggansi waraana bilisummaa Oromoo hundi bakka takkatti uummata Oromootiif kan ibsa kannan ta'a. Waraana keessa mooraa keessa diinni seenee jira waraanuma sanii'u seenanii jiran jechuudha. Iccitiin sun eessaa akka dhufe gaarii guddaadha. Eessaa fidanii jarri sun akka gabaas wal shakkii fiduudhaaf. Wal shakkii fiduudhaaf. No. Caasaa bakka dhibbatti caasaa tokko yoo diigan caasaa kumaantama miiliyeena olola meeqaan caasaa miiliyeena meeqaatu jira waan ta'eef mootummaadha gajjaaramaadha waan ta'eef naaf dadhu rabbi abdadhu rabbiin ijaarame waan ta'eef haqni Oromoo kan rabbiin ijaarame malee kan namaan ijaarame miti waan kadiir jaaree diiguu dandeessa waan marroon ijaaree waan golichi jaaree diiguu dandeessa malee waan rabbiin ijaaree diiguu hin dandeessu haqa Oromoo rabbiin ijaaree rabbumatu diiga malee abbaan fedhin diigu dhayii isaatiin malee naman dhawu dhagaan namni darbate. Rabbiin Oromoodhaa maal eegare? Rabbiin uummata Oromoo maal eega? Abiyyuu diiguu hin dandeenye bar bilisiginnaanuu diiguu hin dandeenye bar bilisiginnaanis hin nyaanne bar laal bilisiginnaanis hin nyaanne nutis hin nyaanne bar bilisiginnaanis yoom gattaa'e wayi gattaa'e nutis hin nyaanne waliin laayineetum Itoophiyaa waliin tatteenye malee bilisiginnaas dhukkee irraa kaafne nutis dhukkee irraa kaasee jechuu keenya ammas yoo ta'e ammas yoo ta'e ammas yoo ta'e. Walqixatti jirre bilisiginnaan kan qananii jiraatee miti nu olmaan Oromoo facaasee nu awwaalee guyyaa tokko hafuura fudhatee hin beeku guyyaa tokko hafuura fudhachiifnee hin beeknu guyyaa tokko uummanni Oromoo hafuura fudhachiisee hin beeku walitti laayinii harkaa namticha addunyaa guutuun itti sagaddee loobeel harkate harkaa facaafnee addunyaan guutuun akka itti kaatu kan taasifneedha jechuu keenya. Hai Jowaar Faayidee gammadee yookaan biyya san tolfatee aangoon isaa toleefii miti. Guutuun waraanaan itti ka'eeti addunyaa guutuun itti kaate ilmaan dhiigaa dhangala'aa jira Itoophiyaan laaqamtee addunyaa guutuun itti ndayitu funyaan qabatanii jechuu keenya waliin laayinee jechuu keenya. Wayyaanuma dhoohinee irraa kaafnee duraan aangoo itti kennine deebifnee itti finne ammaas. Rabbii kiyya karaa deetii wayyaanee irraa kaase. Natti duula banee waa hunda duula banee anaayyaan Oromoo daabultumii duula banee hiji. Ati akka kiyya beeku baattu rabbiin kiyya bara kan lafee bara Oromoodhaaf ni beeka. Ati akka kiyya awwaaltu bar lafaatii tiyya yoo awwaalte lafaatii tiyya yoo kana awwaaltu taate rabbiin bara waan nuti lafaanee kana ni beeka. Oromoof jecha kana lafaanee barboo jiraannee dhaaba tokko santima yoo dhaabarraa kan hin harkadhee qabu'an. Takka lubbuu tiyyaan itti dhabe malee qabsoo Oromoo tana. Sammuu tiyyaan itti dhabe malee. Ilmaan Oromootis lubbuu isaanii itti dhabe malee waan takka waan shanyii teenyaaf waan kannineef tanatti hin gaabbinu waan takka waan harkanne qabnu. Jiruuf jireenya keenya itti walaalle malee. Saa takka hojjetannee saa takka akkasitti miti. Saa 24 Oromoof qabsoofne Oromoo irraa sadaqaa gurrachaa. Haadhaan itti dhabe. Abbaan itti dhabe. Kun qabsoo gartee amata jaatti rasaasni asiin na seene jechuudha. Ana jaa akkanatti asiin na seene jechuudha rasaasni. Gudanni sarkitu kana. Abbaa kiyya asiin gurra irraa muree jechuudha. Biyya guutuu beekaa. Rasaasa kana dhahe.
Barattoota qabsoo osoo hin ta'in barsiiftoota qabsooti. Barattoota jaalalaa osoo hin taane barsiiftoota jaalalaati. Barannee keessaa baanetti saban nu kaa'e. Muuxannoodhaan as dhufne ammas. Saba keenyarraa eenyumaa'u saba keenyarraa Oromoo siniitiisina. Oromoonis saba keenya ilmi Oromootis saba Oromoodhaa akka gabroomsina jennuuf diinnis Oromoo akka gabroomsina jennuuf. Ilmi Oromootis yoo Oromootti diina ta'e ni dho'ina diinnis yoo diinaa ni dho'ina. Ummata Oromootiif haqa ummata Oromoo duraan dhaabbadhe jennaan. Siyaasatti haqa ummata Oromoo gurguree jennaan qabadhu kana. Eenyumaa'u ta'e eenyu dhaggeeffadha. Eenyumtinuu abaloo hojjeftee jaarraa abbaa gadaa ajjeesanii maariyyoo jaarraa abbaa gadaa no. Eenyumtinuu warri jaarraa maqaa xureesse ifi farra seenaan isaanii ummata Oromoo biratti xuraawaadha. Jaarraa abbaa gadaa siidaan dhaabbateefiti qabsoo Oromoo irratti wareegamee eenyumtinuu jaarraa abbaa gadaa xiqqeessuu hin danda'u. Warri akkas jettanii olola kanaan oofuu dandeessu. Waraana irratti kanaan sababa oofuu dandeessu. Eenyumtinuu qabsoodhaaf wareegame jaarraa abbaa gadaatiif. Jaalladhiinis qabsoo Oromootiif wareegame. Hundinuu qabsoodhaaf wareegamne mirga ummata Oromootiif. Kan shaneen wareeti shaneen akaleessas maariyyoo goote maariyyoo no. Namuu qabsoodhaaf wareegame. Jaalladhiinis jaalateeti qabsootti seene. Jaaljaraanis. Kana keessa obboleessi keetuu si afaan garagala abbishee garbaa obboleessa nyaate jaaljawaaris jaalateeti. Baqqalaa Garbaatis jaalateeti. Namni dirqisiisan jiru. Hunda keenya namni dirqisiisan jiru jechuudha. Dirqama nurra jira qabsoodha waan ta'eef. Qabsoon wareegama qabdi, hidhamuu qabdi, ajjeefamuu qabdi. Kana sodaachaa. Kanarraa duubatti jaa hin danda'amu jechuu keenya. Yookaan gabrummaa jaalannee qabsoo dhiifnee tattaa'u. Biyyas namaa kennine. Abbaan fedhes hin durtaa fincaanu. Yookaan immoo qabsoo keessatti abaluu wanta godhe kalaas diinni waliin si dhaawa. Diinni waliin si dhaawa kaa. Diinni gartee hooggansa jidduu ni seena. Abbaa fedhe jidduu seena. Sheexaanni waan fedhe jidduu seena. Diinni taa'ee si ilaalaare. Akkamitti waliin sin dho'in hooggansa keessa irratti bita. Waraana irratti bita hooggansa. Kaleessas dalagaa ture. Akkuma addunyaa kanattu. Wayi seenee si basaasa. Hai si fakkaatee si dhufa. Sheeka fakkaatee si dhufa. Waa hedduu si fakkaatee si dhufa. Hai si keessaa miseensa bita. Hai maal haasa'ita? Duuba abbaa fedhe yoo diinni biteef qabsoon Oromoo ni dhaabbata? Hin dhaabbatu. Eenyumtinuu qabsoodhaaf wareegama. Eenyumtinuu mirga isaatiif. Jawaaris akka dhuunfaasaatti uummata Oromootiif gahee guddaa taphatee jira. Anis akka dhuunfaa kiyyatti gahee mataa kiyyatti namuu dhuunfaa taphachaa jirraami. Atis asirraa kana godhuun marroonis gahee isaa akka dhuunfaasaatti. Atis golichinis akka dhuunfaasaatti hundinuu gahee mataa isaanii uummata Oromootiif namuu akka dhuunfaatti gumaachinee jirra jechuu keenya. Akkana. Osuma kana falmannuutti duune jechuu keenya. Eenyumti tokko wareegamee tokko kan wareegamin kan wareegamaa kan jirutti faarsituu miti jechuu keenya. Hundinuu wareegamaaf tatteenya waan ta'eef. Qabsoo Oromoo osoo kana yennuutti jiruuf jireenya keenya dhiifnee diinattis kan saba keenya gurgurin gaarii hojjennee akka abbootii teenyatti qabrii takkatti gadi naqamna waan biraatillee yoo dhabne kaayyoo abbootii teenyaan jijjiiru. Hangama kiyyaan waan biraa yoo dhabe laal wayyaanee hojii olii galaa waboo jechuun dhiisu. Bilisiginnaa hojii olii galtaa waboo jechuun dhiisu. Walii gallaa. Marroo ni deema. Jaaldaawwiin ibsa deema. Araarsoo deema. Golicha deema. Yookaan waboo waliigala firraa dhiisee qabsoo deema. Awwaboo jechuun dhiisu. This is my style. Muka Harargee keessaa. Muka ilmaan Bareeddoo keessaa. Muka ilmaan Oromoo keessaa. Muka Wallaggaa keessaa. Rasaasni hin baane waan ta'eef. Hoggansi waan fedhe waliigal laaqatu. Hoggansi waan fedhe yoo kanaa sa'ute. Hoggansi nama tokko. Marroon nama tokko. Kadiir nama tokko. Golichi nama tokko waraana kumaantamaatu jala jira garte warra sagaleen isaanii baanii ni manne warra qabsoodhaaf manaa bee. Kana hokkam goota hunna sagalee baay'ee waraanaa santuu hoggana malee eenyumti kan kee. Waraanni golicha buusuu danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo barbaadu golicha buusuu danda'a. Marroo buusuu danda'a. Abbaa barbaade waraana santuu kaayyata. Abbaa barbaade waraanatu kaayyata. Ijoollee qabsoodhaaf daggala jirtu. Namni tokko isaanitti duulee fuula tokko hin fidu jechuudha. Diinaan itti fidee dho'isisa yookaan jettu taate jechuudha. Eenyumti kan. Kanaaf
Kana sawa jiru. Wanni cimsee sinu bachiisan. Wanni nakatti na keessa koqee kanatti dubbaddu kun yookaan olaantummaa Kadir andaamsa ilmaan Oromoo qofan dabarsa. Kun barcuma kabajamaadha. Dhaggeeffadhaa. Akka dhiira Oromoo tokkotti dubbadda. Saba Oromoo guddaarraa waan hin dadhabdeef taa'ee waliin marameen dubbadda jechuu kiyya sagalee guddaan qaba waan ta'eef ija guutuun hin dubbadda waan ta'eef. Diina keessan duratti mataa gadi qabadhee hin haasa'u jechuu kiyya. Diina kiyyatti Oromummaa kiyya sitti faarsaatiin Kadirummaa kiyya sitti faarsaatiin saba kiyya sitti faarsaa goota kiyya sitti faarsaatti hima jechuu kiyya. Dhugaan jiru isa kana. Ummata Oromootti himaa jira jechuu kiyya. Mootummaa ummata Oromootti himaa jira. Taayyeetti himaa jiru yookaan bilisiqinnatti himaa jiru. Ummata Oromootti himaa jira. Ummanni Oromoo haasawaa nanaa sa'u kana haasawaa gosa baay'ee waan beekuuf ummanni Oromoo haasawaa gosa hedduu waan beekuuf haasawaa kiyyarraa waa hedduu waan beekuuf haasawaa kana isaanirraa hin baaree waan ta'eef haasawni kun iccitaawaadhaa fi sirraawaadha waan ta'eef haasawaa ilmi namaa sirrii Oromoo gadi baasu waan ta'iniif ummanni Oromoo ni hubata. Akkatti na barsiisetti haasawni kun kan inni na barsiise haasawaa sirriyaadha. Kana kan haasawamaa jiru. Dhugaan jiru sana. Badhaadhinuma jaamu kana taayyoo godhuudhaaf. Badhaadhinuma kana badhaadhina godhuudhaaf nu woboo dhiiga dhangalaaseetu kana godhe. Sadarkuma tanaa hojii Itoophiyaa keessatti argachuudhaaf. Kana caalaas itti dabaluuf qabsooyna malee badhaadhina maarriyyoo jennee ilmaan Oromoo kan waan argatees dha'uudhaaf uummata deemu miti. Nuti diinni keenya sirna. Badhaadhina gartee ilmaan Oromoo shanyii teenya tan taate dhiisi. Mana dhageessaa isaan kun shanyii keenya. Waan argate bocola argatu bocolli xiqqishaan kun sin maluti ati guddaadhaati aangoo gurguddaa argadhaadha jechaa inni jirra malee nuti waan biraatiif hin qabsoofnu. Mana dhageessaa. Kana caala akka isin argattan bocola gartee amaarri isin argatiniiti achi keessaa gurra isin qabaniniiti aangoo irratti argadhu isin jechaa jira jechuudha. Wanni qabsoofnuuf wanni tokkollee wanni si wajjin nu diinoomsu tokkollee hin jiru. Kalaas si hojii wal arrabsaa jiran maaliif yoo nu hojii tokko taate citti waan sin dhiifneef. Siyaasaan akkanattis ni deemti waan taateef. Qabsoon akkanattis ni deemti waan taateef. Garaa keenya wal beeka waan ta'eef. Abshaa laataa nu malee. Nutti haqa Oromiyaan kalaas. Badhaadhinatti raaqa. Amaararra badhaadhinatti raaqa. Opiidiyoo waggaa 27tu ajjeefte. Sabni Oromoo kun bara meeqa 27 Oromoo kas gootan. Uummanni Oromoo dhiifame isin godhee aangoorra isin geenye. Abaa ofidee kaa'ee. Johaar kaa'ee. Johaar qabsaa'isaniif qeeroo kaa'ee. No isin waggaa 27 kunoo isiniif gaa'ee jechuu kiyya uummanni Oromoo haqa uummata Oromootiif rabbiin akka jiru. Waan gartee isin miseensonni as gubbaa odeessanii miti jechuu keenya. Eenyumtinu yoo mootummaa Itoophiyaatti hojjetallee Amaaraas ta'e Tigirees ta'e kamiyyuu waraana iccitaawaa mataasaa qaba. Ameerikaan gangistara mataas iccitaawaadha qabdi waan ta'eef. Anuu kophaa tiyeetti waan hin qabuun qaba waan ta'eef. Walii gallaa. Maal tolli nu galcha waan ta'eef Oromummaadha. Caalatti kasii dabalamu. Of ta'ii jiraadhuudha wanni badhaadhinaan jechaa jiru. Isa kaaniif nus bira jira. Sin sodaachisan waan ta'eef qawweedhaan waan qabaniif sin sodaachisan mataa keessa nu abdaddo jechuudhaani barcuma san gubbaa waan nusi duuba jaalattee jibbitee afaan hin dubbattu malee waan nu duubatti of abdattaniif hundi kee achi gubbaa teesse barcumarraa gartee hundi kan kee Opiidiyootun achi gubbaa teesse kanatti ijjita waan duubaa qabnu waan beektuuf waan diina keetiin sodaachiftu duubaa qabnu waan beektuuf. Laali. Dhaggeeffadhu. Maaliif kun waraana Oromooti. Kun waraana Oromooti kaa. Qabaachuu qabnu. Kalaas osoo kana jennuuti afaan Oromoo akka sadarkaa argatu osuma abbootiin teenyetti dhumtu nadhiinfaan maaliif jijjiiramni kun bar jijjiiramnummaan hanga kan badhaadhina keessatti karaa isa Itoophiyaa keessatti Oromoon hangoon qabu miidiyumaa hin qabu miidiyaan akkana afaan Oromootu dubbachuu wanjala namuutti yeellaa arraan tana meeqa wareegamullee abbootiin teenya wareegamtullee barboo sadarkaa tana finnee jirra barboo akka kalee isaan jirru bar Oromoo koo
akka galee isaan jirru jechuu keenya. Itti fufna malee akka galee isaan jirru Oromoo ko. Akka gaafaawattis kottu, akka gaafaawattis kottu, akka badhaadhinattis kottu, akka opiidiyoottis kottu, akka galee isaan jirru jechuu keenya. Nuundiinuu bakka jirru mataa ol qabatoodha waan taaneef. Akka galee isatti bishaan nu waraabsifatan jechuu keenya biyya keenya irratti barcumarra jirra waan ta'eef. Arra kana yoo keenye borus humna guddaadhaan waaqni keenya dhugaa waan ta'eef kana hundi keenya beekuu danda'utu nurra jiraata. Kana wanni beeknuun siyaasaa keessaa baanee sammuu keenya wala bataanee ilmaan Oromoo ta'uu keenya qofatti yoo amanneedha. Ilmaan Oromoo ta'uu keenyatti hundi keenya badhaadhinaas ta'uu dhiibnee maalis ta'uu dhiibnee akka jirutti haa ta'uu dhaabni meediinni tokko qaba waan tokko waan ta'eef akka Oromootti yaaduu danda'u nurra jiraata jechuu keenya. Qabsoon har'a qabsoonuuf mootummaa baruu dhufuufis kaarraa kana badhaadhina nuti hoboo jechuu keenya waa'ee hiikaa hoboodhaa hoggaan siimu. Meeqanti siime laali. Meeqanti siime laali. Bata shanyiidha waan ta'eef. Shanyii wanni jaamu safaaxadha miti. Atis ka badhaadhini taate. Gwaannatti quba qabdee fi narratti olola ooftuuf diinaa wajjin qabdee jechuu kiyya. Anis waan olola sirratti oofuuf hin qabu. Dalagi nutis kanaan daleena namuu saba keenyaaf garuma barbaannee saba keenya mataa olaa qabachiifnudha. Kana egaa sammuu bilisa ta'e namaan tokko ta'uu irra ifiin tokko haa taanudha. Namaan tokko ta'uu dandeenye bilisiginnaadhaaf kanaan tokko ta'uu dandeenye Tigireenis tokko ta'uu dandeenye ofii wajjin tokko ta'uu dadhabuun keenya hedduu nama kan rakkisuudha. Laal. Kunoo ofitti amanuu dhabu. Wanti xiqqishootti gammadu. Of tuffachuu keenyarraa kan dhufeedha. Kun hundi wanni nutti dhufee foo saayikooloojii gabrummaatiin waan sammuu keenya jedhaniifi. Wal mormina namni wal morma paarlaamaa mootummaa keessattuu mootummaan hojii hojjettuu walta qaawwamti paarlaamaa laaltanii maali? Wanni hoggansi golichinis dubbate paarlaamaadhaa bara. Hai abiyyuma baasachuma keessaa kana faakanii dhukkee walirraa kaasanii miti opiidoonis dhukkee walirraa kaafti miti wallolu hin jaamu wallolu diinummaadhaafi miti. Barcuma isaatirraa anis barcuma kiyyarraa hin ergaa dabarsaa jiraami golichinis barcuma isaatirraa ergaa kana uummata Oromootti dabarse uummata Oromootti himate jechuu keenya. Kanaaf shanyiin inni qabsaa'uuf uummanni Oromoo inni qabsaa'uuf deebii kennaaf jechuu keenya. Jaaramaadha manguddoo qabaa Oromoon hayyoottan qabaa jaaramaadha Oromoon kun jaaramaadha barbo hayi. Isaan kana warra tiisuu jira hayyoottan gurguddaa jira bar koora jira miti maal beektota qabaa bar Oromoon balayya kiyya. Beektonni Oromoo iddoo isan malee bar yaa balayya kiyya. Anumaa biyya tana jiraanan gaafattu boo. Takkaatis tokkummaa waan dhaban hin qaban jechuu keenya. Tokko tokko ni jallata. Hoggaa dhugaan dhufte ammas hoggaa dhugaan dhufte laal. Hoggaa dhugaan dhufte yoo laal hoggaa dhugaan dhufte ABO'nis badhaadhinnis OPDO'nis hundi tokko ta'uu keenya sirriitti beeki. Oromoo laal siyaasa irratti adeemsi keenya walaa dhabuu malee hundi keenya Oromummaa irratti tokko akka taane beeki. Jennoon diina keenya irratti qabnu tokko akka ta'e beeki. Diinni keenyaas tokko akka ta'e beeki. Diinni keenya kan Oromiyaa fi Oromiyaan nu saamee Oromummaa keenya awwaaluudha waan ta'eef isaan kana eenyummaa nu akka badhaadhinattis akka gaafaawattis akka ABO'ttis hin dhiifnu jechuu keenya. Uummata keenya irratti Oromummaa keenya saba keenya irratti eenyummaa hin dhiifnu jechuu keenya. Bakka kanatti akka akkasiiti jechuu keenya. Sabummaa isaatiin nutti dhufee biyya teenya sabummaa isaatiin nu lammii lammataa taasisuu irratti barcuma ilmaan Oromoo dhiituu irratti Gondar irraa dhufee Tigraay irraa dhufee Walaayittaa irraa dhufee hin danda'u jechuu keenya. Eenyumti nu ittiin dhiifnu jechuu keenya. Ittiin dhiifnu jechuu keenya. Akka Oromoo eenyumatti hin dhiifnu. Eenyumatti hin dhiifnu. Ameerikaanis dhaabota ni qaban.
wanni walitti dubbannuuf jijjiirama irratti qabsoon akka shaffisuu fi qeeqa kiyyanatti himuun bar akka fuula dura tarkaanfannu nuu himuu isaati malee dirqama gartee si faarsaa sitti himuu qabaa si hojii tokko ta'e sitti himuu bar qeeqa sitti dhiyeessa akka nama si jibbuu fakkaate yaxallaa sa'uu masla wadaa jangalaataal sheeseen gatoo kan si jibbuu fakkaateeti firri nama miidha jee dhaggeeffadhu akka bakka kalee isaa sana hin jiru jechuu kiyya kanaaf hingaa iccitee hedduu dubbachuun fedhu Oromoon akka kalee isaa hin jiru jechuu keenya dhugaa sitti hin fakkaatin hundi beekaati hundi callisfamee dalagamaa mire akka inni keenya nurratti hin xiyyeeffanne afaan keenya cufanneetuma achi keessa jiru hundi keenya waliin daleen jechuu keenya eenyumtiin eenyuun jibbu waan ta'eef Oromummaa irratti mee akkanti siyaasa ilaali eenyumtinu humnaa walitti taateeti malee kan du'a ilmaan Oromoo barbaadu hin jiru jechuu keenya. Kanaaf Dr. Milkeessaan fakkeenya guddaadha jechuu kiyya. Oromummaa irratti Jawaar Faanis fakkeenya guddaadha jechuu keenya. Baqqalaa Garbaatis fakkeenya guddaadha. Warrummaa obbo Lammaan Faan fakkeenya guddaadha. Warrummaan waan kana badhaadhii nama kanaa kan fide itti nu galchee isaanii miti. Isaan Oromummaa irratti badhaadhii nan ta'an jechuu keenya. Namuu akkasuma jechuu keenya. Oromummaadhaan waliin nama fida. Eenyumtinu Oromummaa kan caaleen jiru jechuu keenya. Siya dhaabaa yoo kan wal lollu taatellee Oromummaa irratti takkaa wal lollee hin beeknu. Oromummaa irratti OPDOdhaan, KFOdhaan, ABOdhaan takkaa wal lollee hin beeknu. Oromummaa keenya irratti hundi keenya tokkodha. Walii gallee. Hanga takka wallaalummaa hin qabnu jechuu kiyya Oromoo koo. Kanaaf ibsa bal'aa isaantu kenna. Walitti ni dubbata. Waan fonqolchi nam tokko irratti gaggeeffamu miti. Miidiyaan garuu wal mormii keessatti naatu caalaa laal waan dabre yaadanii gadduudhaa fi siingaa psychology books beekumsa haasoynu Oromoo taanee haasoynu hoggaa haasoynu Kadir taanee haasa'u haadhiifnu Oromoo taanee haasoynu Taayyee taanee haasa'u Shimallis taanee haasa'u Jawaar taanee haasa'u Marroo taanee haasa'u osoo hin taane uummata Oromoo taanee haasoynu iccitii guddaan uummata Oromoo taanee haasa'uudha wanni waliin nama galchaa Kadir taanee haasa'u Marroo taanee haasa'uun waliif nu galchuu hin danda'u uummata bal'aa Oromoo fi Oromoo taanee yoo haasoyne qofaadha Harargee taanee haasa'uudha haadhiifnu Arsii taanee haasa'u haadhiifnu hin barbaachisu gartee tana gartee Arsii Harargee Wallaggaa jechuun kan diinni keenya amma dura injifannoo tokkummaa keenya kan kaleessa Oromoo fi Oromiyaa maqaa jiru kana nu mulqee gartee ganda nu galfatee nu moggaafate nu hundee jechuu keenya. Nuti ilmaan Booranaa fi Bareentooti. Wayi bakka kaleessaan jirru jechuu keenya. Roorroon teenya gartee roorroon ani roorrifamee ati roorrifamin takka illee hin jiru jechuu keenya. Ani boo'ee kan ati hin boo'in hin jiru jechuu keenya. Hundi keenya miidhaan keenya tokko. Hundi kakka obboleessatti dhabe haadha abbaatti dhabe kaas gubbaa jiru. Tokkolleen ka qabsoorra hin jirre ani qabsoorraan Kadir caalaa isinitti haasa'u kan isinirra hin gartee qabsaa wala jee bar isinitti haasa'an jiru yookaan hin beektan jee isinitti haasa'an jiru. Mariin isin hojii godhaa jira. Ilma keessanii waan ta'eef kanaaf haasa'oo jaarmayaati haasa'oo malee haasa'oo diigumsaati waan ta'iniif as gubbaa gartee ajandaa taayyeedhaa tasa hin afarsinaa jechuu keenya. Haasa'oon har'a isin haasa'e ilaalla. Ajandaa kana osoo dubbii ijoollee Suudiitii fi dhumaatii deemaa jiru kana waa meeqa jira uummata miliyoona tokkoo fi tuqa shan Harargeedhaa iddoo isaan buusan hangammatti
hidhamtoota san iddoo isaan geessan hangammatti murtiin tokko kan godhaminiif Haacaaluu Nagarree bakka inni kute qeeroo isaa wajji kufte san bakka waa takka nuun dubban. Waa hedduun osoo dubbatamuu qabu har'a Oromoon hoggaa ija godhatee Jawaar faa waumatee kana hundaa Haacaaluu faas hoggaa waraana kanatti obsee onne godhatee lafaa ka'e keelloo miidiyaan kana godhuu keetiif maaliif akka goote. Rabbi amanna malee sin amannu. Keelloo waan tokko ati namni dhuunfaa waan tokko OMN waan tokko namni kee dajanee waan biraati. OMN dhaabbata uummanni Oromoo dhaabbata tokkodha. Moobaayila mataa isaa danda'edha. Kan badii qabu miidiyichi dhaabbachuu osoo hin ta'in nama dhuunfaa achi keessa hojjetu san maallaqaan bituu danda'a waan akkanaa nu dabarsi jechuu waan ta'eef abbicha san achi keessaa gurra qabnee darbina malee OMN kan diinu yookaan haadii gamoo akkamitti dhiigaaniin dhaabee akkamitti qabsoonni qabsaa'uuf bar OMN kan dhaabbatuufi barboo maal asootaa diiguufi miti barboo wanni qabsoonni bar keelloo gadi dhaabuudhaafi barboo achi keessaa kan iccitii baasu akkamitti diina achi keessaa gaazexeessaan nama dhuunfatti kale isaas achi keessaa ari'amaa turan arras achi keessaa baay'ee jechuudha achi gubbaa ta'e maaliif akka kana godhe eenyu akka kana godhe maal irratti osoo eenyuun mari'atameeti koora kamiin mari'atameeti kun qabsoo uummata Oromooti mitiire hoggansa jechuun wayii sabaataadha kun jeneraala guddaadha barboo dubbii sulaa miti akkatti himamtu qabdi dubbiin karooraa fi heeraa fi seera qabdi. Akkamitti waan taayyeen jiru fi taayyeen faan dura gabaasuu danda'anii eega taayyeen faan gabaasan booda atichi gubbaan akkamitti fiduu dandeesse otoo guyyoo waariyoo kan Keeniyaa keessa jiru golichaan isaatti walitti dhiyaata golichi osoo guyyoo waariyootti hin dubbatin OMN osoo hin dubbatin akkamitti si wajjin dubbachuu danda'e so golichaa irraa dhageenya jira san Oromoon raawwata sirriitti akka qabsoo Oromoo daddabdee osoo bakka fagoon dhaqin bakka kana nu hubachiifte atis galatoomi nu hubachiisuu keessatti keelloon baana osoo bakka fagoon dhaqin osoo waraana san hunda gurguranii meeqa ijoollee kumaantama waraana kum dhibba meeqa ol jalaa qabna obboleessa kiyya namni tokko itti sun galaafatee nu gurguree yookaan an gurguree deemuu hin danda'a kayyoon Oromoon gurguramu quraanni rabbii bakka irraa jijjiiramu seerri rabbii seera rabbiiti ulamaayin jeeddaramuu danda'a. Seera rabbiiti. Arrabbi ganuun danda'a rabbi. Anganeef rabbi ta'uu isaan dhiisu. Anganeef Oromoo ta'uu isaan dhiisu. Anganeef qabsoon Oromoon dhaabbatu jechuu kiyya. An hoggaan sitti haasawu ifaan sitti haasawu jechuu kiyya. Ifaan ifattiin sitti haasawu jechuu kiyya. Akkin itti guddadhees gootummaan kiyya. Gootummaa dhugaa dubbachuu irratti rabbiitu naa kenne. Waan rabbiin luqumaaniif kenne naa kennee jira. Kana eeba abbaa kiyyaatiif eeba sabaatiin halkan waan ta'eef. Akkanaaf kanan beeku dubbii Oromoo irratti jechuu kiyya. Ofiin sodaadha malee ilmaan Oromoo irratti dhugaa ilmaan Oromoo dubbachuudhaaf sagalee guddoodhaan waa'ee Oromoo dubbachuudhaaf waa'ee Kadiir dubbachuun hin qaanfadha ni sodaadha na yeellaa waa takka waan hin dalagaa hin qabneef ummata Oromoo dubbachuudhaaf waa'ee ilmaan Oromoo dubbachuudhaaf adda guutuudhaan rasaasa akka illeetiin dubbadha du'anatti fiddus hin dubbadha olaantummaa Oromootiif seera Oromoo sitti himaatumaan dhabama lafa tana gubbaadha.